Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamoo kun Arraata Biyyoolessa Oromiyaati. Arraanni Biyyoolessa Oromiyaa ajajaa olaanaa Baaboo Jaalmarroo Dirribaa toora irratti qabatee isiniif dhiyaatee jira. Haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiidhaa fi akkasumas uggura maqaa duula egeree Oromiyaatiin geggeessaa jiru wal qabatee tarkaanfii deemaa jiruu fi haala ugguraa sana irratti yaada uummata keenya haala yeroo irratti qooduuf toora irratti nu argamanii jiru. Hagaa xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa dhaggeeffadhaa isiniin jennaan. Daandii Elamooti ogeessota Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin Jaalmarroo baga nagaan dhuftanii har'a toora irratti isin qabannee dhiyaannee jirra. Baga nagaa walitti deebine. Qayyaa taa'ee jaaldaandii baga nagaan na eegdeetis. Ayyee egaa uummanni keenya haala amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru keessumaa guyyaa irraa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waa dhadhagaa jira. Ibsis ba'ee jira. Kana ilaalchisee namoonni garaagaraa yaada tokko tokko keessaan nu quunnamaa jiranis jiru. Dhimma kanaa fi haala wanni kun yeroo kanatti barbaachisee fi maalidha waan jedhutu akka gaaffiif yaadaatti kana wal qabsiisee akka ajajaa dhaabichaatti haala waliigalaa uummanni isinirraa hubatu yaada keessan akka nuuf qooddan barbaanne kanarratti yaada keessan nuuf kenna. Ayyee fayyaa ta'e jaaldaandii. Kuni waan gabaabaa ifallee waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa zooniilee 8 jiran hundumaa keessatti duula bobbaa egeree Oromiyaa eegaleetu jira. Duulli suni har'amaaf eegalee uggurri immoo waliin wal qabatee maaliif jiraatee kan jedhuu fi dalagaa seenaa impaayeraa Itoophiyaa keessatti dhalannee kan argines seenaarraas kan baranne argaa dhageetti warra keenyarraa Kaakilee Abaabileerraa dhagahaa kan dhufne impaayerittiin kun erga afaan qawween ijaaramteetiin asitti takkaamayyuu waljijjiirraanii aangoo barcuma siyaasaa dabarsanii walii kennuu karaa nagaa filmaataan gaggeeffame akka hin jirre beekamaama. Biyyi kun waggaa hanga kanaa qabdi, umurii hanga kanaa qabdi, wal mormisiisaan haa jiraatuyyuu malee umurii kamuu haa qabaattu filannootiin mootummaa wal jijjiiree takkaama hin jiru hin jiraannes hin dhageenyellee. Egaa inni bara kana ammoo ittuu baddu baasaa isaa yeroo kaanillee beekta filannoon fakkeessiin tokko tokko inuma gaggeeffama. Filannoo fakkeessii kana keessatti namni nagaan ba'ellee abbaa barbaade filatee bakka bu'ummaa kennatee galuus baatu